biyya galta. Amma nan jiru itti bilbilee hin deemama. Mujattii takka na waame mujattiin fira kiyya si galchanaan jette baasboora kiyya naa kenna. Ali akkana jetti maal goona la atta deemti naan jee obboleessi tikkeettiin mura jee obboleessuma kiyya Ali maa gaafate. Wanni inni gaafatu maal yoo barbaade ofii nan galchuu. Okay jette baasboora illee kennineefi deemte. Aga. Engadda sagalee natti qabde. Anuji arga'e kaansilishiin naafuu Aminarraa. Aminaan sagalee itti qabnaan na jalaa didde abbaa imaan kaansilishiin naafuu jettee sagalee na qabde. Okay jeetuma jalaa callisee Aminaan kaansilishiin isii ganama kanaa gaafa anuufii kiyya. Odoo isin waa takka natti hin dubbatin ufii kiyya gaafa kaansilishiin isii karaamaa keessa seenitti yuumee gaafa hojii arga'e jettee jeen. Kun as keessa irtuu akkas naan hin jenne sagalee na bira jira. Ani isin waan nama ergite dileet gooti ani immoo hin beekaa mire sheer goe garaa saanutti. Namni as keessa jiran na beekani mee maali haa ateen na jaartiin tun nama guddoo gargaaruu fide malee hanqanii sanillee haa isaan waan badaa haasaaniif miti. Atama misaala irra dallaala yoo hojjatte yoo 5 mana 7 galchite yoo hojiin ta'uufillee dide ani dubartii maaliif akkana taatan hin je'uunillee maaliif hojii wajjanne je'een itti haasa'e illee hin beeku. Mee isin waa jettu guyyaa takka na arrabsitee ka dura na arrabsitee san mana abbaasi akkam ija isaa akkami arga yoo isa arguun sodaa jetti yan. Giftitii haati nan sodaatin jeen. Na arrabsuu isi 5,000 yoo na arrabsite ana wannatti qabatu hin jiru. Siigalee maaliif na arrabsitus kanaafuu yoo birrii irraa qabaan Aminarraa ka jettu taate yoo mallaqa irraa qaba jettu hin kenninaaf. Siigalee akka namni nama irraa qaba jette Aminarraa 900. 900 arabditti irraa qabdi yoo kafalaafi jettan. Abbaan. In kafallaaf. Abbaan. Kanuma malee wanni maqaa ol balleessan takka hin jiru. Nullee deemi jenneeni mana keennan baafne ani hin beeku garuu. Okay Abbaan deemi jenneeni mana keennan baafne. Abbas. Jalqaba irraa as turtanii suuraa keelleen fayyadamne kaadha manaa keen qabuudha hin beekuyyuu Amina dhaga'ee ka isii ka Amina illee hin fayyadamne. Asli si beeka gisee ati Suudaanii uttee achirra deemtan ani Suudaanii jira laal. Ansi beeka si amma na dhaggeeffadhu ka. Jechuun nama waa'ee Suudaanii, Su'uudii, biyyaa manaamini osoo hin ta'in ijoollee madubaa warra jaaladhu jira ma warra akka Abu Muraad kana faa. Abu Muraad na beeka gaafa dhaggeeffadhu ka. Na fixachiisi. Wamma ijoollee Dubaay warra baay'ee natti dhiyaatan akka obboleessa kiyyaatti ilaaluu jira. Abu Muraad jira, Faayoon jirti, Nasriin, haati warraa isaa gurbaa amma beera boochisu ka ganda kennaa tokko Su'uudii. Amma Su'uudiin sun beera boochisaa tuma wala gisee an deebisii achumaan deebisanii gala miti. Hattullee isheen illee qeessillee dhanaan saayif. Su'uudiin amma safareerri jiru hiriyyaa kiyya. Gaafa namni guutuun isaa arrabsu hiriyyaa kiyya mucaa ganda kiyyaati yoo inni qabaannana irraa kafala jennaan saalfatee mujoollee takka deebite taruu yaadatanii waggaa kenne. Hin beeka maraanullee. Eeywa kanaaf anamma osoo si beeke yoo ati badaa taatellee duraan gaafa wal barannee si jaaladhe badooma kee wajjin nama jaaladhan. Badaa ta'e jedhee namatti duuluu miti. Inna suuraalleen fayyadamne wanni badalleen afaanii wanni nu ba'uu dhideefi mucayyoon gise ma ol seentu immoo keessannetti himattu mucattiin akkana na goote intala arsiitii sirkaa gaafa jette bada namni kun wal keessa jiraatu mala yoo hiriyoota kiyyaa ta'uun ooltu keessallee yoo gaafan heerumaa arganna haga sanii mootu eega biyya galu malee na dhukkuma jette viidiyoo san namni baay'ee waan argee dhuufidi jedheefi haa gargaaramtu tiraanspoortii isii waliin qabnaaf waan jedhu ufinne malee nuti maqala isin balleessuuf miti jalqaba irratti lammata mootu mucayyoo tana lamallee fidaa sadiillee fidaa namni miidhame namni aare Oma fedhe namaan ji'a namni rakkate anamma maajoritiin alla dubbii jechuudha. Dhugaa ebaluu qabaa fi ebaluutu miidhamee sana osoo hin taane wanni amma nu laaluu qabnu maa inni mucayyoon tun Aminaan tun hiriyyaa harmee teetiti. Hiriyyaa soddaatii teetiti. Ka walitti bu'aniin haadha manaa keeti. Ka isiin himattillee birrii guddaa miti. 900. 900 sun guddaa miti. Guurre reedduu ijoolleen birrii san erganiif illee galchaniif illee baay'inaan ijoollee madubaay. Risiitii warri erganii sirraa kafala hiriyootuma keeti.
yookiin sifaa ta'uu mala hiriyoota kee ta'uu mala si galee miti kun abu muraadi bafaa jechuun si galee miti birrii isinii himatte sani oluuyyuu walitti qabameef haga ammaasitti diiteelii jiru warri mootuu lakkoofsa kiyya hin qabne inboksii yaraan arguu hin dandeenye kan rabbiif uf qofti beekan rabbi haa beeku jechuun si galee birri xafiino namatti caala namatu hafa namni walitti hafa duniyaan fixeensa ganamaati 900 birri xiqqoodha isinleen birri 900 jettee maqaa isin balleessuun qabdu ture osomaayyuu birrii sanuu arabni dhooggatee haga san isinuu walitti qaqqabdanii kennitanii fudhachuu osoo karaa nagaatiin isin gaafatte jechuudha. Amma maaltiin jechuu barbaadetti nuti Amina badii qaban leen jennu harmee keenya kanallee badii qaban jennu nama guddaadha. Ija dallaalaan isin laalaan jiru isinillee ilaalle gilyaati faate miira keessa galtee Amina loltuyyuu addaan dhoogaa ture. Akka ijoolleen gaafiin gaafanneyyuu irraa dhoogaa ture. Amma furmaanni waaraan maa'in birriin isin warra dhawwalota kun birrii shiikodha. Birrii guddaa paaspoortiin dhoogganne akka nama tokko irratti hubannoo saruu waraqaa sanuun balleessine kunoo galuu dandeetti. Tani kunuu maaliif waan isin nama guddaa taateef waan intala biyyaa taateef sii galee miti kabajama waan tokko laaluu wayyaa bara akka namni boo'ee aaree himatu qofa hin laalanii jechuudha. Kanaaf amma furmaanni godhuu qabu Aminaan arabichi birrii kennine jette kennullee rakkoo miti kennuu baatullee rakkoo miti birri xafiino. Amma akkamitti rakkoon harmee keenya kanaa furmaata argatee harmeen kun gara biyyaa gara ilmoo ofii san galuu dandeetti mee ati akka nama isii biyyarraa fidee tokkotti furmaanni ati nuu keettu maa'in. Inaan mamaar asli waa tokko jira ani hindinne baddurallee ufumaa deemte malee rakkataayyuu kararraa fuunee manatti nyaachifnee obaafna. Sii galee nama kamuyyuu hin jibbinu. Oromoo isi Amaaraayyuu hin jibbu'ani. Maaliif jennaan maqaan Itoophiyaa hojjaan walitti nu hima malee biyya hambaa kana keessatti kun Oromoo kun Tigree addaan hin beekan. Yoo badii namni tokko as keessa balleesse Itoophiyaatu balleesse jaan malee Oromoo Tigreen jaan. Sii galee nama kamuyyuu yoo inni badii balleesse yoo inni rakkate qarqaaruu qabna nama biyya keenya Amaaraallee haa ta'u Tigreellee haa ta'u. Sii galee garuu namni Itoophiyaa kuni namni akka Itoophiyaa amma ijoolleen asirratti loltiin arga guyyaa mara. Waan ofii balleessitu namni badii kiyya ofirratti hin beeku nama narra beeka malee. Mee kootta hawaasi gaafa haa ta'u. Ijoolleen dallaala hojjettu waa balleessiti. Ijoolleen dallaala hojjettu kun gaafa biyyaa ufan rabbii jaate ani carqisitti ilmoo teetiin si qabne ani ufan. Kani as ufan. Mulun bitta bishaanummaa dhugan kun bitta. Sagaleen keenya jiru guys. Kana waan taateefi namni nu ammallee isii jibbinee hin galchinu hin jenne hin galchinaa. Firrillee as keessa jiran galchinaa tan galchine maa obboleettii teenna nu galchuun dinnee bar. Yoo haramni sun horgate amma misaalarra na aarsite maaliif jaruma kana fira isii kana ijoollee tuftee rakkoon qabu si gargaarra jedhaniin kana hirkasi jettee ani bayeetiniin waan kana fiduu barbaaddesin malee namni isiin galchu jeen jiru. Abbas. Me video baagine taka video baadii fa moolin video baa. Video raimiti Abbas keenya nuti wanni ammaan tana feenu maal godhuu qabna mee akka Abbas jamma akkamii karaa godhee jiru. Video maa irraa gootan obboleessa bilbilaan gora yoo noo jette. Mijattiin kontiraata jirti qooyi mijattiin kontiraata jirti. Kontiraata hin jirtu. Kontiraata ana ukkubaa jettee jennaani. Eeshi. Ijoolleen isaanii Alifaa fira ijoollee Alifaan beektaa kamaal hin fa'ullaa galan. Hin beeka. Achiinatti ufanii na gaafatanii baasinaan jedhan itti bilbillee amma tanaa uftu jennee mujatti fide. Fidee jarallee manatti itti waame warratti illee bilbilan. Tuktuuki nama kanarraa maa baatee warra jabaa qabdaa jedhanii ijoollee wal lolan. Amma hin badde mooyisiin. Hin banne. Imbaanne baasboora bu'attee fira bira deema jettee nu biraa deemte. Okay, kaansal godhee kafiilli. Kalaas rakkoon tokko hin jiru kaansal godhee fuutaniitiin hin galchitanii gara biyyaa. Laa hin deema jette kaa hin galanuun hin jenne bar nama na gargaaru jira. Nama bira deema jettee nu biraa deemtee bar. Abbaaso.
Mucayyoon kaansil hin taane hin jedhamu duratti amma kaansil hin taane miti ishiin tuni amma fakkeenya gana kaansil godhamti yoo ta'e Ta'uu ta'ee baattee kaansilii rakkoon qabu mi isin kawaa'ee kaansiliitii miti. amma bara laala amma Galawee isin hin galti. amma waa tokko habee nu mucayyoon jechuudha amma isin eega taate kallaa rakkoo hin qabu nu jechuun yeroo amma mucayyoo reefi Amiina jiran san iyyuu anis waan irraa beeku hin qabu namni birallee namni baay'een hin beeku amma haadha manaa keessan eega taate mucayyoon tun isin biratti eegaa jechuudha gana isin rakkattee jettullee rakkootu baattullee rakkoo hin qabu doktor akki godhamu eega abbaa isin bira jiraatte anillee asin wal allama jirra rakkoo hin qabu qaamanuyyuu bira dhaqee waan jiru jechuun mucattii wal birattu as fuunee yoo arabdichi sun jechuudha damoosa kana ka kenneefillee taatellee walumaanuu ittuu dawwallee ni gaafanne yoo kennuufi baatullee akka arabdichi kun birri isii kana kennisuuf hin taasifna rakkoo tokko hin qabu kuni waan qallaalidha maaliif amma jechuun dubartiidha wajjiin asii sagalee gamana walitti deebisanii jechuudha nama wal beekaniin walitti yoo dubbatanii walirraa bareedan sii galee kanaaf eega abbaa isin bira jiraattee jette rakkoo hin qabu obboleettiin teenna babaalem baboolem jechuudha hin banne higgaawidha waan taateef eega abbaas dalagaa kan isii galcheetiin jedhe damoosa isii kanallee yoo haqaan kan irraan fudhanne taate abbaastu kennisiisuu qaba araba kana maaliif osoo shagaalan biraa araba kana bira jiraachuu baattee jechuudha arabni kun quuxa'uu fi dhabuu danda'a eega sarraatanyaan biraa bira jiraatte abbaas laali sarraatanyaa biraa kennitanii fi bakka buustanii fi eega jettan arabni Tin jalaa biraa baddee tin jette unkaan 900 osoo biraa qabaatte isinii kennuu hin danda'u. Kanaaf yoo haqumatti namichi kun birri isiin kennineef taate irraa fuudhafi yoo ka kenneefi jedhu taate illee kennaafi isiin tun yeroodhaan jechuudha karaa maatii ofii daa'imoolee ofii haa galtu namni gurguddaadhaan nama guddaadhaan nama ganaa guddatuu hedu waan ta'eef dubartii jechuudha haganumaa sagalee isiitu walitti fuunayyo isinillee nama kanaan boodallee dalagaa guddaa dalaguu heddanii nama jechuun nuhu wal qaamanuu wal beeynu waan ta'eef waan xiqqishu irratti maqaan namaa xuraa'uun faayidaa hin qabu maqaan gaafa gabaa bade gaafa gabaa gala jedhani kanaaf obboleeyyan kiyya namni waan xiqqishuu yoo caafii qabatee maqaa nama xureessa waan ta'eef kanaaf isii ta'een obboleettii ta'een haganallee teessifnee asirratti kunis kaan jedhee kun kaan jedhee sagalee namallee gara soofanii gara soofuun faayidaa hin qabu. Isallee hoo taate kun jechuudha kam amma viidiyoon agartan kana waan ta'eef kanaaf obboleeyyan kiyya amma wanti kara dubbiin gabaaban abbaas atam ofirratti fuudhi waan jiru sitti anuu kan qaamanuu bakka isin jirtu anaaf suudha innee fuunee sittuu kennine waliiniyyuu anaaf siyyuu hin galchinaa dubbii kana asumarratti gabaabsine waan jiru yoo haati keenya kun dhugaan kakiisamuu qabdu taate hin kiisne anuu si wajjin waan dandeessu hin godha akka obboleessa kee xiqqaate jechuudha. Kanaaf haala saniin dubbii kana asumatti haa dhaabnu jechuu barbaadetti dhiifama wajjin. Galatooma ulfaadha dubbii asumarra dhumattee nagaa wanni haadha teenyallee miidiyaa irra baasanii kana hunda ta'an hin jiru. Abbaas ati obboleessa keenya dirqama kana firra furadhuuti waan kana bakkaan gahi obboleessa keenya isa kanaa wajjin fuudhaatii fixaatii nu beeksisa. Waan takka waan ansi gaafa amma asirratti isimatanaan amma 900 kana malee rakkoo biraa nu biraa qabdii gaafa. Gannoo 900 kana malee rakkoon biraa jira gannoo kun abbaas rakkoon hin jiru anaaf fura jedhee. Miyuuti irraa banii basni miyuutii fi miidiin godhamee jira. Ati banii. Miyuuti irraa baradhu gannoo. Hin beeytu banii gattu kee ati irraa kaasi. Abbaan mana irraa kaasuu danda'a. Warreen muudeetira qabdin irraa banaa. Gannoo miyuuti irra jirta habiibti. Maikii gadhiifamuudhaan miyuutiin beeku. Abootiin irraa banaa. Miyuutii tuqii irraa bane asli akkanuma miyuu maayii kaisii tuqii bane asirraa. Eeywa. Maikii inni dame irraa banamu. Wallaahi. Maikii gadhiisa maikii. Maikii qabataniirtan maikii. Isiin viidiyoo cuftee banaatti. Amma baname hayyee. Hayyee. Banee jira. Ani birri 900 tana malee inni hawaasa maasetallee ilmoo qaba ilma qaba kana mara waan hin geenne qaallitti jiga fide jedhu san illee abbaa fidate qaba malee inni hin finne ni anuma bichaa fide malee waan maaseta guddaa keessa galaa jiru. Kanaafuu an birri 900 tana malee wanni biraa rakkoo jara warra irraan qabuan. Birri 900 tikkeetti muradhee galu tana dhabee
na azzabaa dhaqanii birri 5,000 kaffali jedhaa dhaqanii na azzabaa dhaqanii paaspoortii kee akira irratti fuudhanii akkana kennanii ganna darbani mananni wasanillee quban qabu manan jiru bakka inni jirre bahee deemaniin ani sawaa himadhen qabu ana dhallee borullee wimata kinya keessa inni jiru haadhuma manaa isaattu na azzaba malee isa waan himadhen qabu ammallee birri 900 tana malee rakkoo biraa warra biraan qabu ganno abibti ganno akka artan ta'e lobu amma birri 900 kana malee wanni biraa wanni